Shamaa harka fuunee nagaa fi haraarri jaalalli eegumsi waaqayyoo iddoo faala jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa godha. Galanni waaqayyoof haa ba'u. Dhiifama nama maqaan dheembii har'a na hinqilfachiisa. Gaarummaaf maqaan haadhaani malee. Egaa badeen jira gama viidiyootiin fagaadheen jira. Dhiifama guddaan isiniin gaafadha. Har'a nyaata. Kafta qabadhee dhufee jira kafta wataata እና hojjedhee xumuree yeroo viidiyoo dheerachuun barbaanne ganama sinaan jennee waraabuti ani dinnicha duraan bilcheessaa jechuudha እና akkasuma immoo laamillee duranani xaabbata zayitiidhaani ergasii ka'ee hundumaa akka kanatti godhee jira basalii shunkurtii akkasuma immoo timaatimii dinnichaa fi laamee mafruumee yookiin kaftaa jechuudha. So akka kanattiin godhee jira amma immoo soosisaa hojjedhee jira ittiin naqa jechuudha. Kennooti soosisaallee hojjedhee jira addattiin hojjedhee amma fidee itti naqaa jechuudha. Asitti kan hin godhee shunkurtii adii qullubbii adii jechuudha. Mataa gimaash tokko tume akkasuma immoo bahaarii irfee poomii rabbii soogidda bishaan dabalatee akka kanattiin godhee jira jechuudha walitti naqaa. Egaa jalqabarraa isin agarsiisni viidiyoo kos baay'ee dheerachuun barbaanne akkasuma immoo ganamallee nama jennee jechuudha. Rooza saasin hojjedha akkasuma immoo hojii biraallee walii wajjiniin qabaannaa yoo na wajjiniin turtanii jechuudha. Hamma dhumaatti na wajjiniin tura. Kan itti naqee jira soosisaa jechuudha. Gatii roozaan nyaatamuufu intini qabaachuu qaba jechuudha sooti baay'achuuti qaba amma gara furuunitti galcha almuuniyeemii ittiin godhadha jechuudha akka inni na jala hin nashafne yookiin akka inni hin goggonne waan hin barbaaduuf almuuniyeemitti godhee furuunii keessa walii wajjin hin galchina jechuudha. Kennooti akka kanatti almuuniyeemitti godheen jira akka inni hin goggonne yookiin immoo akka inni hin nashafne hin gargaara jechuudha. Dinnichi bishaan irratti xuuxee hin beektu waan ta'eef kanaafuu akka inni hin goggonneefidha amma gara furuunitti hin galcha. Kunuuti amma gashii jira harka tokko waraabaa keessa gochuu hin danda'u dirqama akka lamaan qabuuti qaba so akka kanatti keessa godhee jira amma kunee akkas ta'ee jira iskaniin dhidhikee walitti deebina jechuudha. Oke jira maal hojjechaa jirtu laata jechuun keessaan hin oolu yoo na wajjin jirtan hin argitu hirdiin itti godhachaa jira ilmaamus hin dhibu waan ta'eef gaarii hojjetti akkan jennu. Qullubbii adii paawudarii isaa paawudarii fayyadamaa jechuudha. Harka tokkoon hin banamu biraa harka tokkoon hin banamu. Akkasuma immoo jinjir paawudarii qaba. Akkasuma immoo iddoo kanatti zubdee fi zayitii itti godhee jira zayitiis qaba zubdee yookiin dhadhaa lagaa jedhama miti. Roozaa akkasittiin zubdeedhaan hojjetama ogeenni baqutti ni eegani zubdeen isaa kanadha. Egaa shaayirrii ittiin naqadhee jira ergaa zubdeen baqee dhumeeti so akka inni gubannetti wakaasni jechuudha. Suttis immoo akkasuma kaarotii ittiin naqadhee walitti deebinee jira walumaa galatti waqii jigujaa hojjechuufi jechuudha.
amma hin beektu waan ta'eef isa koorannaa bilchaatu. kan dinnichaa jiraan maaliifii reebaatti godhu ba'aa jira. Akkasumas asitti illee dinnichaatti godhee jira. Bishaan namatti naqu xiqqee booda isaatti godha jechuudha. Kuni kaaftaadhaaf jechuudha ruuzni. Amma geeraa ruuzichatti naqadhaa. Xiqqee qopheeffadhee jira. Nan tursiisa xiqqoo jechuudha. Akkasumas bishaan dafee itti naqu. Bishaan itti naqnaan immoo warraaf gatii ta'eef akkanuma dura waan bishaan inni qabeef inni bishaan qabaa gadhafaf jedhu ibidda itti godhadhee akkasuma nan xiqqoo ishee nan tursiisaa jechuudha. Kinooti aggammaatti ittiin nadhee amma bishaan ifadhe fidee itti naqaa jechuudha. Akkasuma immoo dinnichaan koossaa asirra ga'ee jira. Ittiin isallee bishaanii amma garuu xiqqoo isheetti nu qicaa jechuudha. Xiqqoo ishee. Innis gara bilchaachuutti jira. Xiqqee ishee wanti qicadha. Bakka. Isa furuunii galchimmoo irraa kaasee jira almuuniyeemii sababni isaa bishaan hedduu qaba akkanatti jechuudha. Soo ganaadhaa reefuun galagaluu eegalee